Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha marka funa jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatu. Maashaallah har'allee meeshaa addaa meeshaa oriijinaalii meeshaa biyya alaarraa qabadhe isin dhufee jira. Isin ammoo na wajjin turaa isin jedha. Inni kun jookii bishaaniiti. Bishaan itti as keessa naqanii bishaan haa ta'uyyuu dhugaatii garaagaraa jechuudha. Jalaan boombaa qaba jechuudha. Boombaa isaa san bananii kama duraanii saniin ta'ee sanirraa xiqqoo jijjiiramee layyatte jedhee dhufe jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata meeshaa babbareedaadha. Inni kunillee kabiddeen muraate jechuudha. Daabboof illee fayyadamuu dandeettanii baay'ee bareedaa jechuudha. Kaan irraa layyatte ka jedhee laastikii sanirraa diizaayiniin isaa ka adda ta'e jechuudha. As biratti ammoo distiin siraamikaa kun yoo akkana ilaaltan baay'ee xiqqoo fakkaatti garuu haal malee guddaadha jechuudha. As biratti siinii shaayii illee namoonni barbaadan siinii shaayii ka duraa irraa layyatte ka jedhe namoonni barbaadan as bira argatan jechuudha. Meeshaa babbareedaadha. Inni bira ammoo ka bishaan ho'isuutu jira. Ka bishaan ho'isuu sun jookii fakkaata waan isin ajaa'ibu baay'ee tokko bareeda jechuudha. Mastaawutiidha illee bililleedha jechuudha. Akka ka duraa sanii miti kinoo akkana layyatte jedhee jijjiiramee dhufe jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni bitachuu dandeettan waan gaggaarii waan oriijinaalii namoonni bitachuu barbaadan gatii qofaa miti. Wanti isin beekuu qabdan meeshaa oriijinaalii bitachuu barbaadan kinoo as bira argama ana biratti argama jechuudha. Ana bira bitadha lakkoofsa bilbilaa kiyya yeroo maraayyuu irra deebi'ee isiniif kenna jechuudha. Duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamiin waasaappiin iimoolleen kanuma na dubbisuu hin irraanfatina. Eessarta namoonni jettaniif shashamannee jira jechuudha. Garuuyyuu jechuudha naannoo isin barbaadan guutuu isiniif geessa. Akkuma isin beektanii bootaa isin barbaadan guutuu isiniif geessa. Makarajjiin kun makarajjii baay'ee bareedaa kana akkana fakkaata jechuudha. Hiiqaan as keessaa jechuudha. Hiiqaan guutuun isaa baay'ee oriijinaalii ka ta'ee fi quality ka ta'e jechuudha. Baay'ee ka quality ta'e jechuudha. As bira argama jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha akka isin hin darbine. Wanta isin beekuu qabdan gatiillee ilaaluu dandeessanii garuuyyuu jechuudha. Meeshaan ani isiniif bitu meeshaa oriijinaalii meeshaa biraandii ta'e jechuudha. Distii maajistikiitu jira. Ka hindiitu jira. Distii isin barbaadan jechuudha. Distii kaasiyoo jechuudha. Argitanii distii kaasiyoon hin jira. Maajistikiin hin jira. Akkuma isin barbaadan kinuu as biratti distii akkana fakkaatu distii baay'ee babbareedaa oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Siraamikiin illee yoo barbaadani as biratti jechuudha. Inni kun jookiidha walirratti gurgurama waan baay'ee isin ajaa'iburraa an saarvisii akkana argee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf saarvisii tan har'uma argee jechuudha. Tanaan dura argee hin beeku istaayiliin isii an baay'ee na ajaa'ibdee garuuyyuu saarvisii akkana namoonni argitan isin arguu dandeettanii warroonni biyya alaa jiran ani garuuyyuu argee hin beeku addanatti taate firee sadii isitti gurgurama baay'ee oriijinaalii ka taate jechuudha. As biratti kinoo asinitti iyyuu hin mul'atti baay'ee oriijinaalii ka taate akkasumallee adda bareedde jechuudha. Boota kanatti meeshaan argamu jechuudha. Meeshaa biyya keessaatii miti meeshaa biyya alaa irraa galan jechuudha. Guutuun isaayyuu argaa jirtanii isinillee meeshaa biyya alaa irraa gale jechuudha. Meeshaan kun meeshaa oriijinaaliidha. Akkasuma akkana fakkaata jechuudha. Engadda isiniif waraabee ture rakabotii Dubaayii jechuudha. Meeshaa sanniin keessa jechuudha. Inni kunniin illee akkana fakkaata maashaallah meeshaa babbareedaa kanneen bitadhaa isiniin jedha. Inni kun yoo akkana ilaaltan burcuqqoo fakkaachuu danda'a. Garuuyyuu burcuqqoo haa ta'u malee waan akka pilaastikii wayii jechuudha. Cabinsa irratti baay'ee hin cabu jechuudha. Waan yeroo dheeraa kennu pilaastikaallee miti. Garuu shaklaallee miti jechuudha. Waan yeroo dheeraa kennu jechuudha. Maashaallah akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Jookii baay'ee layyatti ka jedhe babbareedaa diizaayinii garaagaraatiin isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Meeshaa kanneen jaalatan tana irraan iskiriipshoot godhaa keessan na dubbisaati. Nyaanni kun ka daa'imman nyaataan qabattee mana barumsaa garaagaraa deemtu jechuudha. Feermuuzii irraa barbaadanii rakabotii Dubaayii gatii wajjin kaleessa isiniif kaa'ee ture sanniin illee barbaadanii inni kun ka daa'immaniiti nyaata keessa kaa'attee kan ittiin deemtu jechuudha. Bitaa isiniin jedha saanii kookisii illee yoo barbaadanii. Meeshaa baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. As keessatti argama jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin irraanfatina keessan na dubbisaa isiniin jedha. Saanii tana yeroo baay'ee namni baay'een soqixanii dhabdanii dhumatteerti isiniin jedhee ture amma kinoo dhufteerti saaniin adiintuun jechuudha. Baay'ee bareeddi akkana fakkaatti isiniin jedha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Saarvisiin ammoo san qofaa miti. Isii tanallee kinoo kan saanii kana duubaa san argaartanii saanii ka duuba kana duuba ka jirtullee firee sadii kinooti sadiinuu garaagara daraadaramtee jirti akkana fakkaatti isiillee bitadhaa isiniin jedha. Saanii shoorbaallee jechuudha layyatti jedhee ka duraanii irra jijjiiramee dhufee jira. Namoonni bitachuu barbaadan ana dubbisuu qofa jechuudha. Gatiillee humata akka wanti sodaatan hin jiru. Gatii kiyya seentanii hin laaltanii yeroo baay'ee wanti balleessa yoo jiraate gatiillee isinitti yoo qaalessa jiraate koomantii irra naa barreessaa. Namoonni baay'een argaa jirtanii gatii jiddu galeessaan bita jechuudha. Hiiqaan oriijinaaliidha. Gatii waliin kaasuu haquma wanta jiruun wantuma gabaa irraa gurguramuun haquma jechuudha. Birrii takka osoo isinirratti hin dabalin bita jechuudha. Namni beektan hin beektanii namoonni bitachaa jirtan hin beektanii namoonni kunillee yeroo viidiyoo angadhiisu argaa jirtanii birrii takka wanta isinirra dabalu tokkollee hin jiru. Meeshaa keessan akka gabaa irraa jiruun boota
bareedaa laalee dambanyaa irraa akka darzanaatiitti isinii bita jechuudha. Gatii takka illee sanarratti hin dabalu. Saaniin kun saanii waxiiti baay'ee layyatti jedhee fi diizaayinii isaa argaa jirtanii sibiila irra jechuudha akka inni taa'ee jiru waan akka maddaldaraa qaba. Yoo barbaadan isa kanaanillee jechuudha akkana jira. Inni kun abbaa lamaati inni sun abbaa tokkooti jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. As biratti askiriimii illee hin jira jechuudha. As biratti makarajii aananiiti jechuudha. meeshaa baay'ee babbareedaa fi meeshaa oriijinaalii qabadhee isinii dhufee jira bitachuu barbaadanii iskiriinshoot godhaati keessan na dubbisaa isiniin jedha. Namoonni ammoo ammallee bitachuuf keessan na wajjin haasaa jirtanii meeshaa na filachiisi jettan asirraa iskiriinshoot godhaati keessan na ergaa isiniin jedha. Asirraa ammoo wanti isinii hin mul'annee fi iskiriinshoot isinii ta'uu dide ammoo akkuma baratame keessan na dubbisaa isiniin jedha. Ooviniidha inni kun ooviniin kun makaakkalaanyaa baay'ee bareedduu kataate jechuudha. Gatii isiillee tanaan durallee isiniif hojjedhee jira jechuudha. Akkana fakkaatti oovinattiin tun baay'ee bareedduudha. Baatiraayinsii kinoo tana oriijinaalii taate jechuudha. Namoonni baay'een wanta oriijinaalii hin taane bitanii baay'ee wajjin hin rakkatinaa. Yooma dura bitattan san meeshaa oriijinaalii meeshaa biraandii bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata jechuudha. Maqannashaa sadii hin qabdi jechuudha. Baatiraan isiillee garaa keessaa kanallee isinitti mul'isee jira akkana fakkaatti. Saaniin tun saanii baay'ee bareeddu jechuudha. Firee haganaa walirra gurguramte jechuudha. Yoo barbaadan xixiqqoo tana bichaallee addatti bitachuu hin dandeettanii namoonni bitachuu barbaadan wantootuma hundaafuu isin fayyadde jechuudha. Wanta akka shoorbaa taate waanuma guutuu irratti iyyuu isin fayyaddi jechuudha. Firee haganaallee walirratti illee yoo bitachuu barbaadan nyaata garaa garaa wanta akka salaaxaa waan garaa garaallee itti baasuudha baay'ee isiniif mijatti. Fakkeenyaaf ayinata baay'ee yoo baasuu barbaadanillee guutuun isiituun isinii fayyadde jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin irraanfatina isiniin jedha. Makarajii aananii kunillee as biratti diizaayinii layyatti jedhee baay'ee bareedaa ta'een kinoo hin jira. Meeshaalee garuu gara kiyyaan meeshaa uummata akka wanti isin irraa hambisan jiru meeshaa babbareedaa meeshaa oriijinaalii ka ta'e akka meeshaan dhufeen isiniif waraaba jechuudha. Maaliif akka isin bitattan meeshaa oriijinaalii akka isin bitattan waan barbaadu qofaa fi jechuun viidiyoo biraallee soo jedheen danda'a. Garuu ijoolleen keenya ka biyya alaa jirtan meeshaa oriijinaalii gaafattanii sababa sanii jecha isiniif hojjedha malee ani wanta biraallee hojjedhe naaf mijataa. Garuu keessumaanuyyuu sababuma keessaniif isinumaaf hojjedha. Feermuuziin kunneen lamaan isaatti walirra gurgurama jechuudha. Yoo magaala kana barbaadan magaala lamaan kan walirratti jechuudha. Yoo ammoo warqaammaa saniin barbaadan hundi lachuuyyuu warqaammaadha. Garuu warqaammaan isaa garaagaraa akkuma isin argaa jirtan kani saniillee barbaadan lama lamaan inni kun garuu ka bunaati jechuudha. Firee tokko tokkoon gurgurama. Isin ka barbaadan keessaa bitachuu hin dandeettanii. Cilfaadha inni biraa cilfaadha. Maqasitu jira keessa jechuudha. Isa kana ammoo yoo bitachuu barbaadanillee inni kunillee kararii isin barbaadaniin jira. Buleedhaan jira gurraachaan jira magaalaan jira jechuudha. Ka isin barbaadaniin jira. Inni biraa ammoo saanii buddeenaati jechuudha. Saanii buddeenaa kan akkuma walirra daradarame kanaan yoo bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeettanii. Sarbiisii nyaata abbaa tokko tokko illee yoo ta'e jechuudha. Akkana fakkaata meeshaan keenya har'aa akkana jira kinooti. Yaada yoo qabaattanii komantii irratti barreessaa isiniin jedha. Akkana fakkaata inni kunillee kinoo kanallee isin qabee dhufe jechuudha. Meeshaan asirratti argaa jirtan osoo hin dubbatin iyyuu isinuu hin dubbatini meeshaa baay'ee oriijinaalii babbareedaati. Yaada yoo qabaattan wanti balleesse yoo jiraate qeeqallee yoo ta'e hin fudhadha. Komantii irratti naa barreessaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Oromoo isin jaaladha.